Baba guyyaa moodara yoom? Guyyaa aladaa guyyaa kabaru. Alanni kun hedduudha baba guyyaa Rajaba guyyaa 15 jechuu keessan immoo akkam jechuu? Namni ni beeka boo akka nama wanni hin godhini. Janawaarii 4 jechuu. Itoophiyaattis tisaas 26 jechuu. Rajabni immoo 15 guyyaa aladaa jechuu. Fayyaadhaa waliin guyyaa alada kabaru. Alada kabaru warra nagayaan eegu Rabbi nu haa godhu. Afeerraa bakkattii keenyaa anawwaamni osoo niifi garteen ta'in namni hundinuu bakkattiin kun bakka keessanii bakka qabeenya keessaniiti. Bakka qabeenya keessanii kana dhuftanii laaluunis barbaachisaadha. Miraaza Sheekh Usmaanii mi bakkattiin kuni miraaza hawaasa ummata islaamaati. Qabeenya hawaasa ummata islaamaati bakka kana jira. Arra ani kadubbadhu kun jira boru jiraachuu dhabuun mala. Kanaaf miraazi ilmaan kiyyaatii miti. Bakkattii kana namni hundinuu ijaan laaluudhaan qooda irraa fudhatu qaamaan bakka kana dhufuun qooda irraa fudhachuudhaan ja'aani akkuma qaallichi nama gariidhatti eebi kun ballaadhaatu boru iji sii banamtii jannaaniin eden akkamittiin bulaa je'e jaan. Waraqaan ragaatuni garii namaarratti akkuma ballaasan taatee jirti. Kanaaf nagayaa fi fayyaadhaa waliin alada akka guyyaa boruu baay'inamni keenya bakkattii kanarratti nagayaa fi fayyaa rasoonni keenya sheekootiin keenya imaamoottiin namoonni bakkattii kana nu jalaa deeman hedduutiitu jira. Sagalee xiyyatanaa namni tokko tokko qawwuma qilleensaa kana quban qabnees ni jira. Abboo waan akkanaa jira waraabessi hattuun ta'ina. Waraabessi hattuun kana eeguu raqaa harkate itti yuufne abichaa nyaatee fixu. Akka uummanni jaanitti waraabessi kaanuun dhiisu jaan. Waraabessi raqatti yuufne waraabessi hattuu jaaniin. Sagalee xiyyatanaa nama gammoojjii keessa jiru kabaddaa keessa jiru. Maa hattaa nama xullaaba arma jiruutiin boo waan sannaasaa mi'achuun taane gizee waraqaa wajjiin deeman adeeroo hin dagamina gizee shaabbaa wajjiin deeman wakafaa billaahi shahiidaa jeeje qaallichaatiitu biyya arsiiti boo baranne haa galluuhii jennaan abuu akkuma gandi keenya watiqo nama su'aalanii sila akkam jennaan wakafaa billaahi shahiidaadhaan nu golichii. Achi yogguu galee su'aala eegallaan boo hoogaati wakafaa billaahi shahiida si jee jennaan mee waan akkanaa qaraatee ennaa wakafaa billaahi shahiidaadhaan irraa deemi jeen ammaas itti deebi wakafaa billaahi shahiidaadhaan irraa deemi je'eenii jaan. Kanaaf wakafaa billaahi shahiidaa mi amma zamanni zamana waraqaati. Zamana barattee boo baradhe waraqaa as kanne zamana namaan ja'anii jechu. Waraqaa kijibaatiis osoo hin ta'in. Waraqaa dhugaa jechuudha. Kanaaf inshaallah fil mustaqbal sanada jalarraa qabnee hanga nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam ammaas ijaazaanis jira sananninis jira waliinuu agarraa faxara tolee kashan gaafatiin ja'anii laaqanan gaafatiin ja'anii. Anaaf nu jabaadha hanganana wal biraan naagiyaa kan baddaa gammoojjii kan magaalaa baadiyyaa kan dhiiraa dhala darasoonni keenya kan shamarraniitis nama hedduun nu jalaa bee maqaallee isin dhooyineeti asiin dura turre isinis wal biraan naagiyaa isiniin ja'a da'awaami afeerraadha wadaaja hoottaa yogguuniif ijaan anguma wadaajaa san dubbatanii haa ulfaadhaa galatoomaa jazaakumullahu khayran hasanal jazaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.